harka kiyya kana keessa jiruuti ammallee akka nama harka kiyya keessa jiruuti nadhiini harka kiyya kana keessa jira Abdulaziz harka kiyya kana keessa jira si galee boru iftaan gurra qabee fannisee si agarsiisu ta'a nadhiyeeti jettu kana Fooziyaanis ta isaanii waliin gochuudhaadha mujrima jettee mire mujrima namni tokko gizee namaan jedhe mujrima yoon taanillee mujrima taanii agarsiisudha mujrima ta'ee si agarsiisa yoo dhugaa mujrimummaa duraan mujrimummaa haqiiqaa san hin qabaannes amma ani kan mujrima ta'ee si agarsiisu assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu waan haaraa waan ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufe wanti haaroonni waan ajaa'ibaa isinii qabadhee dhufe abbaan Abdulaziz ka akkuma isin beektan inni yeroo waan takka ni mijjeeffadha jedhee mumkin itti fakkaatu hedduu dhaadatu kana heddummeessa maaliif jennaan namni dhaadannoo heddummeessu homaallee nama godhu waayillee nama godhuu hin danda'u jechuu ilma namaa jechuun waan nama godhus waan nama goones as keessatti qabatu jechuu hedduu Muhammad dhaadatutti jira maaliin dhaadataa ilmi kiyyaa qubee harka isiirratti ilaalee akka isiin qubee isaa ofirra baastee qubee biraa harka godhatte hamartii ofirra baaftee hamartii biraa harka isitti godhatte argeetii isii biraa deemee jedhee haasawaa jira jechi sun ammootu dhugaa miti maaliif jennaan akka mucaan isaa si biraan deemu jedhee iyyaa ture sababa kiyya maraatellee isin martinuu ni beektan na fakkaata kanaafuu ammallee nadhii yookaan mucaan Abdulaziz manaa baase suni Fooziyaa waliin ta'ee manaa baase nadhiin kutullee Fooziyaa harka kiyyaa qabaa akkuma ati bantu san Fooziyaa dararu jirti jettee dubbattee turte Fooziyaa dararu jirti jettee dubbattee turte Fooziyaas ta'es nadhiis Fooziyaan harka kiyyaa jiraattus nadhiin harka kiyyaa bahee ati jettu sunii fi Abdulaziz sunis harka kiyya keessa jiranii bahuu hin dandahanii natti dhiyaatan jette malee akkasitti hin dhiyaatin akka fagoo sirraa jiran anni beekaa Abdulaziz nadhiin illee harka kiyyatti deebi'uu jiranii harka kiyyatti gaafa deebi'an ammoo waan ati amma caffaraa uummata fuulduratti baatee sirbaa fi dhiichisni ati amma gootu kun gaafa san bakka ati seentu laalaa jechuudha garuu ammoo waan harka kan keen jirre waan dandeettiitti hin qabnetti hin dhaadatin maaliif jennaan dandeettiin kiyyaa fi kan kee waliin madaalu jechuudha akkamiin waliin madaalle baatii haganaa guutuu dandeettii rabbiitiin shayxaana bichaatu dhaada ana fin dhaadu ilma namaati dandeettii rabbiitiin haga guyyaa har'aatti anatu mucaa kan kee harka kiyyatu jiraadhu hoo beeyta an akka kan keetii bar mana taa'ee namni na sossobee ilma kan kee si arge bakka Samiiraan jirtu arge jedhee waggaa kana guutuu namni mallaqa narraa nyaanne bar warroota maqaa kiyyaan sobaan qabdee man hidhaa keette sanillee osoo rakkoon biraa sirran geenne osoo gadhiifte sii wayya siin jedha akka afaan Oromootti ibsee kasii himuan warroota maqaa Samiiraan natti erge jettee shakkiin miskiina baararraa dhufee mana namaa jala deemee jireenya barbaadu maqaa kiyyaan hiitee cubbuu dalaytee safuu dalaytee ummata san mana hidhaatii baasuu qabda ana ammoo yoo na barbaadde Abdulaziz bira gahuu miti kasi jala jiru ijoollee biraa kasi jala jirtuu si jalaa fuudhaan yoo na barbaadde yoo kana barbaaddu taate ta mana kan kee jirtuu iyyuu si jalaa fuudhaan laakiin ammoo miskiina maqaa kiyyaan hin zorsisin gadi dhiisi hidhaarraa ummata sobaan hiitee shira irratti dalaydee ummata biyyan beeyne ummata lafan beeyne ummata naman beeyne ummata afaan hin beeyne ka aanjaa miskiinummaa isaaniitiif jecha hiree barbaadaata mana namaarra deeman maqaa kiyyaan hiitee mana hidhaatti rakkisu jirtu san Samiira isin erge jettee ummata anaayyuu hin beeyne ummata anaayuu Samiiraan tamiin hin beeyne osoo bira dhaabadde maqaa kiyyaan hiitee rakkisu jirtu san kabajaa yoo sii taate gadhiiftaa jedhee akka afaan Oromootti sii hima jechuudha. Yoo ka gadi dhiifne taate ummata sanarraa borutti yoo mana hidhaati gadi dhiifne taate rakkoo sirra gahuu haganan jedhamne beeki. Ani dhoysa waan dalagu zaahira bahee waa dalaga. Kanaafuu Abdulazizii fi nadhiin natti dhiyaatanii deemsaa sa'a 9 narraa jiranii jedhe. Nadhii fi Abdulaziz yoomuma arguun dandeettu mana kiyyaa bahan malee akka nama harka kiyya kana keessa jiruuti ammallee akka nama harka kiyya keessa jiruuti nadhiini
harkakiyya kana keessa jira. Abdulaziz harkakiyya kana keessa jira. Si galee boru iftaan gurra qabee fannisee si agarsiisu ta'a na dhiyeeti jettu kana. Fooziyaanis ta isaanii waliin gocha kana dalayde yoo guyyaa har'a maree Oromoo Fooziyaa bakka isiin jirtu argite. Anuu silaa Samiraa miti. Harkaa qaba dhugaadha qabadhee jira Fooziyaa. Laakiin ammoo haga nadhii fi isii akka nadhii waliin mana baasan sanitti Abdulaziz mana deebistutti akka dalayde sanii haga mana deebistutti Fooziyaa miidiyaa irratti illee baasee waan isii godhu hin argisiisu garuu ammoo dararaa ani isii irraan gahu anaa fi Rabbi beeku waan isii godhu. Kanaafuu akka kan keetitti teettee miseensa mana kiyyatti nama natti dhiyaatu ijaarattee jechuudha. Bakka biraa of keetteeti nama miskiina bakka tanteeti bakka biraatti dhokattee isaan ammoo ergita. Maaf dhufteen baasin ufi? Maaf dhufteen baasin yoo goota taate anumaa dubartii tana sodaattee waggaa hagana dheessitee jiraattee jechuudha. Barbaadaa jira. Mee kami magaalaa nati takkaa baadee barbaaddee beektu? Takkaa eessa dhayxee barbaadde? Eessa deemtee barbaadde? Magaalaa keessa deemteeti kaanitti illee mallaqa kennitee Abdulaziz innaa barbaada hoodha Abdulaziz innaa barbaada hoodha Abdulaziz nama meeqa si gowwoomsee mallaqa akkana sirraa nyaachuu ture. Nama meeqa si sossobee akkanatti kasaaraa sirraan ga'e jechuudha. Kaleellee kasaaraan sirra ga'e. Arra guyyaa irraallee kasaaraan sirra ga'a jechuudha. Maaliif jennaan hin galle akka zarii isaatti waliin agarre takkaallee jedheen beeku. Laakiin amma morka nanayxee jirta. Morka nanayte na beeyta gaafa waan si godhullee ni gartallee ta duraanii caala amma si agarsiisuuf ta'a. Yoo Abdulaziz ibn Nadhiin si bira gaan ammoo yoo Abdulaziz ibn Nadhiin si bira gaan maqaa Samiraa jedhan kana irra waamte maqaa intaloo mujrima jettu sanii mujrimummaa sanii na waamta jechuudha. Yoo Nadhii fi Abdulaziz ka si bira gaan taate an Samiraa miti. Yoo Nadhii fi Abdulaziz ka si bira gaan taate ilma kee akkuma duraanuu siin jedhani bultii waliin ijaarachuuf miti ka barbaade maaliif qabeenya ati na saamteen deebisachuuf qabeenya kiyyallee deefadhee jira heerumaafillee ani qophiidha kun olaa bultii nagahaa bultii akka heerumee bultii waliin ijaarachuuf boruu iftaan si agarsiisaa jechuudha. Ani mucaa kan kee waan ati narratti dalayde bichaafi malee ka isa barbaadu bultiin ani isa barbaaduufillee hin jiru. Akkaminumaa gurbaan Nadhii jedha wanni laaftuun ta qaban guundi qaba harka kiyya kana keessaan ba'u Nadhiina harka kiyya kana keessa bahee si walii galanii gocha akkana kana dalagan kana gochi kun gochuma isa balleessu malee godhiinillee ni argataa siin jechuu barbaadeetti. Akka nama miseensa guddaa ijaarate biyya guddaa ijaarate Nadhii fi Fooziyaa harkatti deeffadhe jechuuf hin dhaadatin. Arra mucaa kiyya jarri kun naa baasan jechuuf dibbee tumtee hin dhaadatin. Ganaadha yoom boolla qotamte itti litte yoom itti dirmite ganaa dirmita. Ganaa waan si godhu agarta. Ganaa Abdulaziz ilmadhiiraatimi yoo intala takkitti ati qabdu san si jalaa fuudhee akka haadha urjii mana galchee adabachiisee teessise kanatti adabachiisee sin teessifne ani Samiraa miti. Ati Abdulaziz boottaami Abdulaziz ilmadhiiraatimi yoo intala dubartii intala durbaa taatu jalaa qabdu san intala tantee san si jalaan baane Muhammad an Samiraa miti. Samiraa miti. Na dhagaye hin dhaadatin intaloon kaa'ina intaloon kaa'ina. Mujrima jettee mire mujrima namni tokko gizee namaan jedhe mujrima yoon taanillee mujrima taanii agarsiisudha. Mujrima ta'ee si agarsiisa yoo dhugaan mujrimummaa haqiiqaa san hin qabaannes amma ani kan mujrima ta'ee si agarsiisu tahaa jechuudha. Kanaafuu baay'ee haasoytee jirta baay'ee ilmaan teessanirraa of eegaa Samiiraan arra kaleessa mana kiyya seentee borommoo mana keessaniif deemti. Ani obboleessa kiyya kana filatee Samiiraa malee bultii ijaarachuun hin barbaadu jedhee taa'u maliyaan ofiif bultii ijaaruun feeni maliyaan. Kanaafuu amma ammoo yeroo gabaabaa keessatti bultii ilma kan keetti osoo hin ta'in bultii abbaan manaa kiyyaa akka shari'aa islaamaatti akka kalee aadaa safuun Oromoon qabdutti filatee natti dhufe waliin yeroo gabaabaa keessatti bultii ijaarachuuf deema. Kanaafuu akka nama zarii tantee malee zarii biraa Samiiraan heerumuun feene akka nama gosa tantee malee gosa biraa Samiiraan heerumuun feene gootee haasaa turte jechuudha. Ani gaafa san wanti hin callisee fi waan kiyya kana harka deeffatuuf malee wallaaleetii miti. Kanaafuu